Okay, kadhatanii waan bulaniif amma daandii ispaaltii irra deemanii kadhaa deemaniiru jechuudha. Deet turtanii jiru. Amma kana keessatti namni dhufee rakkina keessan sin gaafatee jira? Kadhattaniitu bultu. Namoonni rakkattoonni akka keessanii irraa uummata keenya nu gargaara mootummaanii lafa jirtaniif bakka jirtanitti sagalee keenya kana dhageessanii harki keessan akka nu Bolee Bulbulaa waradaa 12 jechuudha lafa kanatti argamna. Kafuune dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teknooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jecha nageenyi keenya kan onni irraa maddee bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u jecha guyyaa addaa oduun guyyaa addaa keenyaatiin keessumaan iyyuu magaalaa Finfinnee keessatti lammiileen Oromoo rakkachaa jiraachuu isaanii Oromiyaa miidiyaa teknooloojiitti himani. Akkuma shaashaa keenya irratti argaa jirtan kana lammiileen namni 126 ol kan caalan yeroo ammaa kana magaalaa Bolee Bulbulaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii Oromiyaa miidiyaa teknooloojiitti himani. Akka Oromiyaa miidiyaa teknooloojiitti himanitti isaan wajjin sagalee isaanii wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Hello akkam nagaadhaa Riyaad jedhama Oromiyaa miidiyaa teknooloojii irraa isinii bilbilaa jira. Mee haalli amma keessa jirtanii fi iddoo amma jirtan kana keessumaan iyyuu haala isaa waan keessa jirtanii mee garanumaan ittiin uummata keenyaan gahi. Haalli nu amma jirru akkas jedhee sitti mun baay'ee natti ulfaata beektaa. Uummanni keessa jiru yeroo rooba danda'ee waa hunda danda'ee amma mu aduun taraatti jijjiiramaa sharaan kun guyyaa kana akka aduutti nama akka jaan namatti gubaa akkam jedhee akkasitti mu baay'ee namatti ulfaata beektaa. Uummanni keessaa maanguddoodha muloon itti jiraata beekte. Bakka akkanatti jiraata rakkina keenya kan ammoo warra waradaa 12 irra jiran kanas iyyuu ukkaamsanii rakkoo keessan miidiyaa tokko irratti akka hin dubbanne nutu dhimma keessan isinii fida malee nama waan tokko akka hin dubbanne nuun jedhanii naan teenyee kun amma ji'a salgaffaadhaaf deemaa irra jechaadha. Namni dhufee abbaa kanaa nuun jedhu jiru gargaarsa namni nuu godhu jiru namni immoo inni hojjetachuu hin dandeenye maaliin jiraata hojjetachuu dandeenye immoo wajjinuu silaa hin jiru wanni nareen babbadee dhumeera. Jireenya akkas jedhee sitti immoo hin danda'u hunduu kadhatee jiraata rabbiin dheengaddaa akkasitti samiiraa keessaa si milkeessee siin waa hunda argatte malee uummanni muluu inuma kadhata guyyaa muluu. Isin bakka kamirraa dhuftanii ayyoo? Qayyafariirraa dhuftani. Eessa turtani too qayyafariin dhufin dur? Eeshi. Mana kiraayii dadhabdanii qayyafariitti yaatan. Okay, qayyafariirraa akkamitti kaatanii garana dhuftan? Qabalee kaasee asin fide? Lafa kana ji'oota meeqaaf turtan? Sun yeroo darbe miidiyaa irratti argitaniitu ta'e mucayyoo Samiiraa jedhamtu guyyaa gaafa irreechaa nu gidduudhaa reebamtee isheedhaaf illee manas maallaqas hojii kennanii akka isheen hin dubbanneef immoo doorsoo hamaa si ajjeefna maallaqa kana sirraa fuuna uummata waa'ee uummata achi dubbachuun qabdu waa'ee kee duwwaa jedhanii doorsisaa turanii. Samiiraani tariitii achi isin wajjin turte bakka isin jirtan kanarraa baatee keessa turte. Nu gidduu turte nu wajjiniin lafa sharaa kana turte asiitii miidiyaarra gaafa isheen baate rakkoon kan ishee kun mul'atu ishee doorsisanii maallaqa sii kenname kanarlee sirraa fuunaa hojii keessi dhoowwina si jeebnaa waa'ee uummata kanaan dubbatiin jedhanii doorsisaa turanii. Sababii kanaaf waa'een uummata kana akkasumatti hafee obboleessi koos na bukkee jira isaa sobsiisuu dandeessa yaada isaa. Mee dhimma Samiiraa kana keessumaan iyyuu Samiiraan hoo amma haalli isheen jirtu maal fakkaata? Samiiraan hoo amma iddoon isheen jirtu tarii isin irraa adda baasaniiti moo isin wajjin jiraachaa jirti amma? Nurraa adda baasanii maallee kennanii fi manallee kennanii fi bakka isheen jiraatullee amma nuti beekaan jirru sababii isaa ishee icciitiidhaan nu gidduu dhaabbatanii fuudhanii waan ta'eefi. Miidiyaa irratti yeroo tusii godhamaa jira jennuun ituutti yeroo nu bukkee jirtutti ani waa'ee keessan dubbachuu hin danda'u natti dhaaddataniiru waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u sijjeefna naan jedhanii doorsifamaan jira gaafa isheen jettu du'u isheerra jennee nuyis callifne amma yeroo kanatti garuu isheen bukkeen jirtu nu bukkeedhaan eessa akka jirtu illee hin beennu garuu manaa fi maallaqa akka argatte odeeffannoo duwwaadhaaf argatu. Ji'a 8 turtanii? Sharaa kana keessa turtanii jechuudha? Sharaa keessa turre achitti nurraa diiganii asitti nu galchanii as turree amma immoo sharaan nurraa ciccitee roobni kophaa kukkutee aduun kophaatti dhufee amma qilleensa wajjiniin wanna nyaannu hin qabnu wanna uffannu hin qabnu wanna dhugnu hin qabnu waan nu fixee uummata Oromoo maraan nu gargaaranii ummanni baay'ee tas keessatti dhumeera haati maatii dadhabaan baay'ee tas keessatti rakkachaa jiran nu gargaaran. Uummanni as jiran kun nama meeqa ta'a jettanii yaaddu?
dhibbaaf 26. Nama 126 ol taatanii yaaddu. Amma eessa jiru uummanni kun hojii qabu moo eessa lafa kam dhaqan jettanii yaaddu? Eessa dhaqarree kadhaa deeman malee kadhatanii bulu. Okay, kadhatanii waan bulaniif amma daandii ispaaltii irra deemanii kadhaa deemaniiru jechuudha. Haa ta'us. Jireenya naannoo kanaa baay'ee cimee waan jiruuf daa'imman qabullee gara baadiyyaatti kaan haadha manaa kuma namaa asuma isa gashuudhaan. Okay. Uummatuma kana gidduu taa'een uummata kana waantu dura bu'ee isaanii geggeessaa ture jechuun wal qabee isaan waan tokko tokko gochaa ture. Okay. Amma immoo miidiyaa kamittiin dubbatina jedhanii naanis na dorsaa turan uummata kanaanis hin dubbatina maqaa keenya qabalee tasnu fides hin jedhina jedhanii uummata kana walitti qabanii kaa'e. Kan isiniin jedhu tariiti kantiibaa magaalaati moo bulchiinsa gandaattu waan kana isiniin jedha akka kantiibaa magaalaatti immoo bulchiinsa ganda kanaatu akkas nuun jedhe nama qaama fidee as nu kaa'ee kana bulchiinsa gandaatu as nu kaa'ee isumatu akkas nuun jedhe hin dubbatina beelota as nu fide miidiyaan kamiyyuu immoo dhufee sagalee keessan hin dubbatina callisaa taa'adanii. Mee haalli jireenya keessanii maal ture? Ammaa kana ammoo naannawa kam keessa jiraattani? Iddoon isin qubachiisan ammoo naannoo kami ammaafi? Iddoon nuti amma jiraataa jirru naannoo Bolee Bulbulaa jedhamudha. Amaaramma Zoraa Liyyuu Bakkisaa Ramma jedhama. Jaarraa Abbaa Gadaa mana barumsaa booddeerraan duuba isaarraan jirra. Lafa kana nu kaa'anii jechuudha. Lafa kondominiyeemiidhaan marfamee jirudha. Waanuma namni nama argu miti. Okay. Akka kanatti jirra. Uummata kana keessa immoo uummata opereeshinii fa'aa ta'ee bakka wal galatti uummata jaartii dadhabduu ijoollee nama 5 qabantu lafa kana jira. Mee itti gaafatamtuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adeenech Abeebee waan kana quba qabdi moo waan kana quba hin qabdu jettee yaadda? Akka ani yaadutti asofsiisaa turanii achi ga'eera dhimma keessa nutu sinii fixaa jira kallattii kamittiin dubbatina jedhee afaan nu qabachiisee nu kaa'ee nu dorsee nu qaba nuti keessa jiraannu kana dhaganda kanaa jechuudha. Inni eenyu jedhama maqaan isaa hoo eenyu jedhama mee akkuma kanaan ammootuyyuu namoonni hanga nama meeqa taatan kan achi keessa ammaa kana naannoo kana jiraattan buqqaatanii qabaleetu kaasee as hin fide maal jedhee tas hin fide yeroodhaafi ammoo yeroo titaa malee nu jedhee alfite gaata amma waan ammoo maal ta'a jedhu gaafannee asuma rakkataa jirra kun. Okay, dhufee isin hin gaafanne. Kifila katamaa waan kana beeka jettanii yaaddu? Yaaddan. Haa ta'u ishee ammoo maal barbaaddu uummata Oromootiif dhaamsa maalii qabdu? Mootummaa nu bulchaa jiru mootummaa. Namoonni ammaaf naannoo kana jirru naannoo nama 126ti. Bulchaanii naannichaa immoo Gootaammanee jedhamu. Isinoo akkuma kanaan namoonni 100 fooyin kun horroota abbaa warraati moo abbaa warraa yookiin siingiliidha hundi keessanuu? Namni daa'ima dhabe hin jiru lafa kana kan jiru hundumtuu kan daa'ima qabu akkuma diirama siin jedhe akka koottanii daa'ima 2 qaba. Isaanumayyuu gara baadiyyaa qasheen haadha manaa kollee mana namaa qasheen uummatuma kana wajjin immoo achitti rakkataa ragatee deemuun natti cimee jennaan jechuudha. Mee uummanni amma tariitii si bira jiranii sagalee isaanii akka Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiif kennan kan barbaadani yoo waan kanaaf keessumaanuyyuu uummata Oromoo idil addunyaa jiruu fi kan biyya keessa jirus akkuma kanaan karaa Adeenech Abeebees waan kana karaa dhageessee tarii furmaanni isin bu'uu danda'a. Mee ammoo haalli amma isin yeroo roobaa kana keessa turtanii hangam achi erga buqqaatanii yookiin naannoo sana isin galchanii hangam turtanii jirtu? Turtiin nuti turre yoo xiqqaatti 8dha lafa amma jirurra kan turre yeroo roobichaa kan baay'ee nama dhibu lolaan nama jala yaa'aa dhoqqee hammaadha keessa baanee namni eessa jirtu nuun jedhin jiru akkuma diirama ibsuu yaaliin dubbatiin waan nuun jedhameef callisaa turre. Akka ani yaadutti katamaa isinii qaqqabsiisu nuun jedhani malee akka Adaanechi Abeebeen dhimma kana beektu fakkaatu kan nuyin asitti affanee jiru namootuma ganda bulchan bulchitoota kanaatu horsiisuudhaanii sagalee keenya yeroo dura dubbadhe kana isaanumatu nu dhoskee asitti walitti nu qabee da'oo kanatti nu qabee jira malee ishee waan beektu natti fakkaatu akka kotti.
Samiiraan tariiti mee dhimma Samiiraa kanarraa Samiiraan poolisiin achumatti simbiraa irraa fuudhee dhaane moo isheen son daa'ima nyaachisaa jirtudha kan akka isheen sagalee BBC'f kennitetti wanta kana tariitii isin biraa deemtee isheenis rakkannaan karaa irratti baafte moo isheedhaan gargar turtani? Isheedhaan iddeeduma tokko tulluma keessa sharaa keessa turre garuu isheenis ummanni akkeessa jiru muluunu ganama kadhaadhaaf deema gala mana isaatti gala sababa godheesiin asiin ala deemtu gara naannoo Jamoo jedhamu deemtee achitti isiin gwaaddanyootuma asii biratti isiin rukutamtee kan ziiba miidiyaarra olee rukutaan seeshuun jechuudha. Muluun akkuma asiitti kadhatee jiraata asii galee. Anti rabbi sababa bakka miidiyaarra siidhaaf oolee qilleensarra oolee fi isiin amma waan beeti argatteetti gara manaas argatteetti maallaqas argatteetti garuu rakkoo keenya akkasiin hin dubbanne waradaan kun itti dubbataniiru waa'ee jara achi akka hin dubbanne ati waan nafeetu argatteetta waa'ee jara dubbattee jennaan maallaqni kee sirkaa fuudhamaa manni sirkaa fuudhama yeroo tafta akkuma jara gad deebitee kadhattaati si waa'ee kan kee malee waa'ee namaa akka hin dubbanne jennaan dhimma keenya dubbachuu dhiiftee zimmeette yeroo adaan waamtu sitti hin himne jechaadha waa'ee keenya. Okay, mee keessumaan iyyuu akka nama achi keessa jiraattu tokkotti ati nama maatii meeqa yookiin abbaa warraa ijoollee meeqaati? Ani haadha manaa hin qabaa, daa'ima 3 qabaa, kana waliin an jiraataa irra jechuudha. Haala jireenya kan kooti immoo akkamiin jedhee akka hin sitti immoo baay'ee natti ulfaata beektee otoo viidiyoodhaan wara. Isin bakka kamirraa dhuftanii ayyo? Qayyafariirraa dhuftani. Eessa turtani to qayyafariin dhufin dura? Daamaatu rakkannee tachii baana. Eeshi. Mana kiraayii dadhabdanii qayyafariitti yaatan. Okay, qayyafariirraa akkamitti kaatanii gara na dhuftan? Qabaluman nu kaase. Qabalee kaasee asin fide? Lafa kana ji'oota meeqaaf turtan? Ji'a 8 turtanii? Sharaa kana keessa turtanii jechuudha. Sharaa keessa turree achitti nurraa diiganii asitti nu galchanii as turree amma immoo sharaan nurraa ciccitee roobni kophaa kukkutee aduun kophaatti dhufee amma qilleensa wajjiniin wanna nyaannu hin qabnu wanna uffannu hin qabnu wanna dhugnu hin qabnu waan nu fixee. Okay. Ammoo mootummaa keenya kan nu bulchaa jiru kana maal jettu dhaamsa maalii qabdu uummata Oromoo maraan? Nu gargaaranii ummanni baay'ee tas keessatti dhumeera haati maatii dadhabaan baay'ee tas keessatti rakkachaa jira nu gargaaran. Uummanni as jiran kun nama meeqa ta'a jettanii yaaddu? Nama 126 ol ta'attanii yaaddu. Amma eessa jiru uummanni kun hojii qabu moo eessa lafa kam dhaqan jettanii yaaddu? Eessa dhaqarree kadhaa deeman malee kadhatanii bulu. Okay, kadhatanii waan bulaniif amma daandii ispaaltii irra deemanii kadhaa deemaniiru jechuudha. Haa ta'u ishi. Ishi. Maqaan keessan eenyu jedhamtu sin? Amina? Amina Abahadir. Amina Abahadir. Ishi eessarraa dhuftani? Qayyafariirraa dhuftani? Qayyafarii rakkattaniitu kan achi qubattan? Qayyafariirraa eenyutu gara kana sin fide? Qabaleetu gara kana sin fide? Lafa kana ammam turtanii jirtu? Ji'a 8 jechuudha. Baatii 8 turtanii jirtu. Amma kana keessatti namni dhufee rakkina keessan sin gaafatee jira? Ijoollee abbaan qabne wajjin rakkataa jirtu. Haa ta'u ijoollee meeqa qabdu sin maatii meeqa qabdu? Ijoollee 4 qabdu. Amma maaltu akka isinii ta'u barbaaddu? Uummata keessan biraan maaltu akka gaamu barbaaddu? Beelofne dheebonne? Mana hin qabnu? Okay, mana shinti beetii illee hin qabdanii, bishaan hin qabdanii, kadhattaniitu bultu. Namoonni rakkattoonni akka keessanii kun lafa kana nama meeqa ta'a jettanii yaaddu? Nama 126 ol kan si wajjin rakkatee lafa kana jiru. Dhaamsa maal qabdu sin uummata keessanii, uummata Oromoo kanaanii, mootummaa biyya bulchaa jiru kanaanii maal jechuun? Rakkanneerraa uummata keenya nu gargaara mootummaan akka gargaarsa nuuf godhuu jettu. Haa ta'u ishi. Ishi isinoo maqaan keessan eenyu jedhamtu? Ilfee Abbaa Dilbii.
Ilfi abbaa dilbii. Eessarraa dhuftani? Qayi safarii irraa dhufe. Qayyafarii qubattanii turtani. Qayyafarii akkamittiin qubattani? Safarii dhukkubsaddeetu mana mucaa kootii jiru dhukkubsaddee kiraa manaa kaffaluu dadhabee. Sagalee keessan xiqqoo ol fuudhaa. Kiraa manaa kaffaluu dadhabee farankaas hin qabu. Addeen dhufee jennaani qabalee fidee nu kwaa'ee amma kana jiru kan ammoo waan nyaannu waan dhumuu qabnu manni nutti dhimmisaa sharaa nurraa iccitee dhume. Rakkannee as ta'aa jirra akka waan nu gargaaru. Qayyafarii irraa akkamitti kaatanii eenyutu sin kaase? Safarii qabalee nu kaase. Qabaleetu kaasee as sin fide. Maal jedheetu as sin fide? Yeroodhaafi? Ammoo yerootti ta'a malee nu jedhee aduu fide kaasa amma waan ammoo maal ta'a jedhuun gaafannee asumatti rakkataa jirra kun. Okay, dhufee isin hin gaafanne. Kifila katamaa waan kana beeka jettanii yaaddu? Hin yaaddan. Haa ta'u ishee ammoo maal barbaaddu uummata Oromootiif dhaamsa maalii qabdu? Mootummaa nu bulchaa jiru mootummaa keenyaaf dhaamsa maalii qabdu? Mootummaa keenya wanta naasa qabu nu gargaara dadhabaa keenya wallaala kubataa keenya kee jiran dadhabneetti kana jirra uffataanis qallabaan waan nyaannu qabnu itti beeknu qabnu manas hin qabnu waan keenya teenyu hin qabnu mootummaa keenya gargaaru jennee iyyanne. Haa ta'u ishee bishaan dhugamuu hin qabnu waan nyaannu hin qabnu yaa mootummaa keenya uummanni Oromoo marti lafa jiranitti nu waa gargaaranidha. Haa ta'u ishee. Namni as jiru meeqa ta'a jettanii yaaddu? Amma yeroo kana eessa jiru jettanii yaaddu? 126 olii? Haa ta'u ishee. Maa dhaabatanii isaan suni? Akkuma amma uummanni keenya haasa'aa turanii lafti amma jiru lafti sharaan kun akkasitti jira namoota 166 ol ta'antu lafa kanarratti argama. Haala kana keessa jirra jechuudha. Naannoo Qayyi Afarii jedhamurradha kan qubatame jechi qabaleetu kaasee lafa kana nu fidee baatii 8tiif as turreerra rooba hamaa fi keessa darbinee kiramtii as geenyee jirra. Amma yeroo kana ammoo aduutu nutti furamee rakkataa jirra jedhu uummanni kuni. Kanaatiif sagalee akka nuu taatanii fi mootummaan keenya mootummaan biyya keenya bulchaa jiru kun akka gargaarsa nuu godhanii jennaan mootummaa keenyaanis gargaarsi keessan uummanni Oromoo marti lafa jirtaniif bakka jirtanitti sagalee keenya kana dhageessanii harki keessan akka nuu fiixatu jenna. Naannoon itti argamnu naannoo Bolee jedhamuudhaan beekamu Bolee Bulbulaati jechuudha. Bolee Bulbulaa waradaa 12 jechuudha. Lafa kanatti argamna mana barumsaa jaarraa abbaa gadaa booddeedhaan jechuudha. Nu birmadhaan dhaamsa keenya. Isin bakka kamirraa dhuftanii ayyo? Qayyafariirraa dhuftani. Eessa turtani too Qayyafariin dhufin dura? Mana kiraayii dadhabdanii Qayyafariitti yaatan? Qayyafariirraa akkamitti kaatanii gara na dhuftan? Qabalumaan nu kaase. Qabalee kaasee as hin fide? Lafa kana ji'oota meeqaaf turtan? Ji'a 8. Ji'a 8tiif turtanii? Sharaa kana keessa turtanii jechuudha? Sharaa keessa turree achitti nurraa diiganii asitti nu galchanii as turree amma immoo sharaan nurraa ciccitee roobni kophaa kukkutee aduun kophaatti dhufee amma qilleensa wajjiniin wanna nyaannu hin qabnu wanna uffannu hin qabnu wanna dhugnu hin qabnu sharaan nu fixee. Okay. Ammoo mootummaa keenya kan nu bulchaa jiru kana maal jettu dhaamsa maalii qabdu uummata Oromoo maraan? Nu gargaaranii ummanni baay'ee as keessatti dhumeera haati maatii dadhabaan baay'ee as keessatti rakkachaa jira nu gargaaran. Uummanni as jiran kun nama meeqa ta'a jettanii yaaddu? Nama 126 ol ta'attanii yaaddu. Amma eessa jiru uummanni kun hojii qabu moo eessa lafa kam dhaqan jettanii yaaddu? Eessa dhaqarree kadhaa deeman malee kadhatanii bulu. Okay, kadhatanii waan bulaniif amma daandii ispaaltii irra deemanii kadhaa deemaniiru jechuudha. Haa ta'u.
Ati hoo eenyu jedhamta maqaan kee? Sadiyyaa Yuyyii. Eessarraa dhufte? Qayyafariirraa. Qayyafariitti akkamittiin baatan? Qayyafarii rakkadee tumaan itti galee jarra kaan asitti gallaan duubaan keetti. Okay, Qayyafariirraa mana kiraa dadhabdeennaan gara kana dhufte. Qayyafariirraa moo qabaleetu kaasee as hin fide? Amma yeroo kana haala kam keessa jirtu? Wanti nyaatamuuf wanta dhugamuuf hojiin jiraa? Bishaan kadhachaa shinti beetiis hin qabdanu akkasitti rakkataa jirtu. Mootummaa keenya nu bulchaa jiru kanaa fi uummata Oromootiin maal jettu? Mootummaa bulchaa jiru kun gargaarsa godhee uummanni jiru hundi kadhatee waan bulu. Kadhatee uummanni jiru hunduu kadhatee bula? Okay. Kanaafi mootummaa kanaan nu gargaaraadha yaadatti qabdu.